osoo eegaa jirru November bultii 22 Dr. Hamzaan aangoo gallakkisan. November bultii 23 haaluma kanaa fi waan OMN keessa deemaa jiru ilaalchise miseensa boordii kan naannoo Torontoo irraa bakka bu'ee jiru obbo Kitaabaa Magarsaadha ibsa gaafanne. Obbo Kitaabaanis haga boordiin mari'atee haala deemaa jiru hunda harka tokkotti suduudanii gadi hin bahinitti ibsa tokkollee kennuu akka hin dandeenye nuuf ibsa. Ibsa isaanii kana fudhanne November bultii 25 obbo Jawaar Mahammad suduudaan qunnamne. Obbo Jawaar rakkinoota himaman kana keessatti maqaan kee bakka hedduutti waan ka'uuf jecha arraan tana odeeffannoo sii waliin gochuudhaaf si qunnamne jennee itti himnu. Deebisaan isaa dhimmi kun nan ilaalu kun OMN ilaala. Xalayaa sirnaan barreessaadhaa nu gaafadhaa gorsa jedhu nu kenne. Gorsa isaa kana fudhannee November bultii 26 xalayaa sirnaan barreessinee OMN itti ergine. November bultii 28 miseensi koree hojiraawwachiiftu takkaafuu executive committee kan ta'e obbo Mahammad Abdoosh akka nu barbaadu dhageenye. November bultii 29 deddeebinee telefoona tumnee dhaamsallee yommuu dhiifnu deebisaa dhabne. December bultii takka boordiin miseensonni boordii OMN murtii murtootaa irratti ejjetanii nu waliin odeeffannoo gochuudhaaf qophii akka tahan dhaamsa arganne. Kana irratti mari'annee guyyaa itti aanu December bultii 2 galgala sa'a 8 irratti wal baallaman. Baallama keenya guunnee qophaa'uudhaaf gama istuudiyoo deemaa osoo jirru guyyuma kana December bultii 2 jechaadha galgala sa'a 5 walakkatti dhimma biraa sagantaa yeroo dheeraa dura qabatan waan irraanfataniif nu wajji qabataniif jecha arra nu wajji odeeffannoo gochuu akka hin dandeenye dhaamsa arganne. Abdii hin kutanne baallama biraa gaafanne. December bultii 6tti baallama nu qaban. December bultii 6 sanitti sagantaa wal baallaman irratti isaanii wajji odeeffannoo gochuudhaaf qunnamtii gochuuf tattaaffii gama adda addaatiin karaa lamaan telefoona lamaan tumnee dhaamsa yeroo adda addaatiif nullee deebisaa tokkollee dhabne. Gaa ifa jibbaata kana fixachiifne booda dhugaa jirtu uummanni akka ija laalee madaalarra kaayee jamina boruutiif akka murtii murteeffachuu danda'u akka gargaaru gochuudhaaf arraan tana gadi bahuun dirqamsiise. Boordii bakka uummata bakka buute tana odoonii fi carraa fi hiree kenninee fi dura waan isaan jaan hin dhagahin gaaffiilee qabnu tan kana hunda hammattee jirtu odoonii fi isaan gaafanne qulqulloomina irraa hin rakkatin. Namoota biraa kan odeeffannoo gooneetu turre. Isaanis keessummoota ciccimoo dhiyeessine kana keessaa Dr. Salamoon Ungashee, Dr. Randaasaa Ishateedha, obbo Odaa Xaseedha, obbo Amiin Juddii turan. Keessummoonni keenya kun afranuu afeerraa keenya ulfeessanii yeroo baallamneefitti argamanii yeroo isaanii dheertuu fudhanne marii dheertuu waliin goonee turre. Marii waliin goone tun garuu akkuma jalqaba irratti tuqetti odooniif akkaataa boordiin yaada isaan dhiheessanii fi gaaffii dhiheessinuuf tanaa wajjin akka waliin dhooyne. Odeeffannoon nuti goone kun OMN irratti bifa ololaatiin akka nurraan fudhatamne gochuudhaaf qilleensarra osoo hin oolchin turre. Kana gochuun keenya dogoggora ta'uu fudhanne keessummoota keenya kan afeerraa keenya fudhatan Dr. Salamoon, Dr. Randaasaa, obbo Odaa fi obbo Amiin kabajaa teessan waan lafa keenyeef jecha dhiifama isin gaafanna. Daawwattoota keenya yerooniiti gadi bahuudhaaf murtii akkanarra geenyu miseensonni TV Oromiyaa magaalaa Torontoodha OMN akka jabaatu akka diriiru akka dagaagu akka guddatu qonni isaa laatan kan salphatti ilaalamuu miti. Sossoo'insa dura Oromoo faristirraa eegalee warri mata durummaadhaan qophii qindeessee burqisiisa diinagdee argamsiise miseensota TV Oromiyaa magaalaa Torontooti.
itti aanuttis qophii biraa kana walitti qindeessisee mata durummaadhaan dinagdee burqisiise keessaa miseensonni TV Oromiyaa magaalaa Torontoodha qooda guddaa laatan. Sanqullaa osoo hin tahin dinagdeeynis akka uummata Oromoo hundatti tunu danda'ama deeggarsa dinagdee warra kana. OMN gargaaruun dinagdeedhaa fi qindoomina qullaanii miti. Yaadaanis yeroo OMN qophii isaanii keessatti dogoggora tokko godhan osoonii fi qabannee alatti gadi hin ceene gorsa kannaati. Jarra dhibbaa kan dandeenye nama namaan geenye abbaan farda sooreen beekutu farda soora beekulloo koo gannaa baasa na qophisa oola kayi qeerroon kana maali daangaa darbee bandaachi lammaffan arge qeerroon kana maali daangaa darbee bandaachi lammaffan arge. Nabade duratu enjedi kitatu Madabin andale ni onata jale Madabin andale ni onata jale Adisa ke muradu enjarjari numadu Gan sore fardako sirana fudu ako Omilo le jale adirata jale Omilo le jale adirata jale Loni putate kae undu toko tae